lafti amma booda maseentee turuu garuu hin qabdu. Itti haasanillee addaan hin reetina wal fixxani. Ammallee an mootummaa kana nan deeggara. Ammallee muummichi ministeeraa ceesisuu qaba. Inumaahu dabalamuu fi qaba waggaa 5 jeetina mala. Okay? Garuu hattuuf tortortuu kaleen usaamaa turte. Kaarrallee ce'umsa kana xaxaa jirtu. Kaarrallee taappellaa baa'oo namatti maxxansiitee xollaa nama ergitu. Kaarrallee caasaan wal hiitee dargaggeeyyii bulchiinsa kana keessa seenan miila sakaalaa jirtu. Kaarrallee nama keenya amantii fi gosaan qoodaa jirtu. Hin fudhannu jechuudha. Hin fudhannu. Nuyi akka itti dhufne hin beekne. Totola beeytan mun beeytan. Taphatti hin dhufne bara. Taphatti hin dhufne. Abbaa isaa hayyeefaa taphatti ilkaan isaanii sukkara keessaa hin baafne. Kana beekuu danda'u qaba namni. Alagaan nuti waggaa 100 ofirraa buufne. Nu tuffattee nutti ol deebi'u jirti. Nu tuffannee mataa nutti raasaa jirti. Buutiin beeyta si tuffattu malee waan ati taate agartu malee mataa sitti raastu. Waraabessi naannoo kana. Waraabessi warra ati wajji jirtu laalee sitti fiiga malee warri si biraa jiru iji diddiimannaan namatti hin deemu. Fiigalee. Har'a warri nuti qabsoo keenya mana hidhaatii baafne aangoo irraa nu buusuu ka barbaadduuf ciniintee keessa keenya waan argaa jirtuuf jechuudha. Haga har'aatuu ka gadi yaatee Finfinneetti balaan hin buusiniif qeerroon guyyaa lamatti gadi ba'ee likkii waan itti agarsiiseef. Akkasuma waan tokko garuu beeka. Qabsoon kuni abadan if duuba hin deebi'u. Oromoon arba. Arbi asirra koruu danda'a. Itti ulfaataa bara. Akkuma hiree hidhatee gaafa ba'e hoo. Barcuma kana bu'a malee hin bu'a. Hin bu'a. Madammariin ta'uu baannaan maqannasi maan irra turra malee wanni biraan jiraatu jechuu. Kana sodaatina. Qabsoo keessoo keenyatti goonu dhaabbilee keenya irratti hoggana keenya irratti qabsoo cimaa godha. Akkuma kaleessa cinaa ibiddaan cinaa aaraan sirreessa bututaa keessaa buusa jallaa ka danda'ame qajeelchaa kaan kanarraa mayisaa as geenyetti ammas itti fufna jechuudha. Qeeqan mootummaa irratti fuudhu gara biratti fudhatina. Ani mootummaan tun tiyyatti hin beeka. Mootummaa anaaf isin qabsoofnee fi ol baafne ta'utti hin beeka tiyya. This is my investment. Waan kiyya waan ta'eef garaan na gubata jechuudha jalloo gaan keessatti. Kanaaf qabsoo itti fufna. Qawween naannoo Amaaraatitti baay'achuun ishii ummata saniif balaa malee bu'aa hin qabdu jennee mormaa turre. Isin sodaatudha. Qawweetti dhamantanii maali isin godhuu deeman jedhanii ololli godhamaa ture. Look at what happened. Disorganized violence is dangerous. State mootummaan means of violence irratti to'annaa qabaachuu baannan biyyiin diigama. Ummata Oromootiif wannan jedhu bilijlijiin warqii miti. Qawween sammuudhaan hoogganamuu qabdi malee sammuun qawweedhaan hoogganamuu hin dandeessu. Kanaaf humna hidhate humna nageenyaa cimaa garuu kan siyaasaa sirriitiin hoogganamuu barbaachisa. Kan siyaasaa sirriif qixa qabuun hoogganamuu barbaachisa. Ammas akkuma hin jedhetti naannoo Amaaraa irratti waan ta'e asaamana xoggoo qofatti gad hir'isanii miti. Siyaasaa keenya haa sirreeffannu. Humni keenya kan hidhate siyaasaadhaan haa taligamu. Qawwee qabnu hunda humna nageenyaa jalatti bifa gurmaa'een bifa imaammataaf tarsiimoodhaan hoogganamuun lafa kaa'uu barbaachisa. Saniin alatti dorgommiin qawweedha keessattuu qawween gartuulee adda addaa harka keessatti faca'uun naannoo san balaa inni irra buusee agarra jirra. Gama keenyatti illee wanni akkana akka hin dhufne of eeggannoo dandeenyu barbaachisa.